Harka fuuni daawwattoota hordoftoota bilisootii fi ashamaa akkam jirtu kun oduu keenya kan guyyaa har'aati. Oduu keenya kan guyyaa har'aa waliin Ammurataa Obsaati. Egaa daawwattoota hordoftoota bilisootii fi hamma xumura sagantaa keenyatti nu faana turuu hin dagatina. Oduu ijoo waraanni bilxiginaa godina lixa Wallaggaa Ona Qondaalaa keessatti namoota hidhuun dararuu fi waboon galaa jira jechuun mata Oromoo burjaajeessaa jiraachuun dhagahamee jira. Murni bilxiginaa godina lixa Harargee magaalaa Ciroo keessatti namoota ukkaamsuun jiraachuun baramee jira. Waraanni bilxiginaa konkolaataa 50 Finfinnee irraa gara lixaatti dabalataan bobba'uun baramee jira. Miseensonni gumii sabaa ABO'n Jaal Kanniisaa Ayyaanaa dabalatee hooggantoonni ABO 4 mana hidhaatti dhukkubsatu wallaansa hatattamaa dhoowwatanii jiraachuun dhagahamee jira. Murni bilxiginaa bulchiinsa magaalaa Burraayyuu keessatti dargaggoo leenjii waraanummaa ukkaamsaa jiraachuun dhagahamee jira. Bal'ina oduu kanaa akka itti aanutti isiniif dhiyeessina. Waraanni bilxiginaa godina lixa Wallaggaa Ona Qondaalaa keessatti namoota hidhuun dararuu fi waboon galaa jira jechuun mata Oromoo burjaajeessaa jiraachuun dhagahamee jira. Bal'ina oduu kanaa urjii sabaa. Waraanni bilxiginaa godina lixa Wallaggaa Aanaa Qondaalaa keessatti namoota hidhuun dararaa fi waboon galaa jira burjaaji'uun jabeessan. Waraanni 25 hidhaa ajjeechaa saamichaa fi buqqaatii ilmaan Oromoo irratti bara bulchiinsa faashistii Abiy Ahmed taasifamaa jiruun Oromiyaa mara keessatti jabaatee itti fufee jira. Haala kanaanis ergamtoonni bilxiginaa godina lixa Wallaggaa Aanaa Qondaalaa ganda Waanjaa Caaliyaa keessatti dheengadda waraanaan 23 bara 2023 dargaggoota 3 qaban dararaa erga irraan ga'anii dargaggoo tokko maqaan isaa Qaasim Maammoo jedhamu qabanii deemanii mooraa waraana magaalaa Qondaalatti reebichaan rakkisaa jiru. Oduu biraatiin ammoo inuma Qondaala keessatti murni bilxiginaa waraanni bilisummaa Oromoo dhufee harka kennachaa jira atanii simatuu fi araaraaf tole jedhaniin jechuun waltajjii uummata burjaajessaa akka jiran barameera. Meeshaan irraa hiikaa fidanii jiru kan jedhan ergamtoonni paayichetti araarri isaan dubbatan kan koree teeknikaa 2019 gaggeeffameen addaa jedhanii warreen gaafii keessa kaasanis ifannaaf doorsisa malee deebii warra kennaniif akka hin jirre maddeen bilisootiif itti himaniiru. Murni bilxiginaa godina lixa Harargee magaalaa Ciroo keessatti namoota ukkaamsuun jiraachuun baramee jira. Bal'ina oduu kanaa akka itti aanutti isiniif dhiyeessina. Murni bilxiginaa godina lixa Harargee magaalaa Ciroo keessatti namoota ukkaamsee jiraachuun baramee jira. Guraandhala 25 bara 2023 godina lixa Harargee magaalaa Ciroo keessatti waraanni murna bilxiginaa badii tokko malee namoota nagayaa qabanii hidhuun dhagahamee jira. Ilmaan Oromoo dararuuf gadaa aangoo isaa dheereffachuuf hojjechaa jiru bilxiginnaan godina lixa Harargee keessatti hidhaan namoota dararaa jiraachuun itti fufee jira. Akka kanaanis torbee dabre guraandhala 19 bara 2023 magaalaa Ciroo keessatti nama gabaa dhaqate wantoota barbaadu bitachuuf socho'uu obbo Abdii Ahmad jedhamu jiraataa aanaa mi'eessoo araddaa isaa tuqaa kan ta'e qabanii hidhanii jiraachuun dhagahamee jira. Obbo Abdiin erga qabame maatii fi firoottan isaa buufata poolisii fi karchallee keessa barbaadanis bakka isaan geessan baruu hin dandeenye. Waraanni bilxiginaa nama nagahaa homaatu keessaa quba hin qabne sababa tokko malee lafa inni haajaa isa bobba'etti qabanii garaa dhabamsiisutti kan aaran hiriyoonni isaa qa'ee abbaa keenyatti nagaa bobbaanee galuuf erga dadhabne falmannee murna faashinistii kana fonqolchuu qabna jechuun yaada isaaniis bilisootiif himanii jiru. Waraanni bilxiginaa konkolaataa 50 Finfinnee irraa gara lixaatti dabalataan bobba'uun baramee jira. Bal'ina oduu kanaa urjii sabaa.
Waraanni bilxiginnaa konkolaataa 50 Finfinnee irraa gara lixaatti dabalataan bobba'uun barame. Dhala 25 bara 2023 murni faashistii bilxiginnaa qeelamilee bulchaan jiran jedhu keessaa wantoota qonnaaf barbaachisan akkasumas teeknooloojii haaraa hawaasa fayyadan deemsisuu irraa waraana bobbaasuu erga hojii idilee godhatee waggoota lakkoofsiseera. Murni faashistii dhiiga lammiilee isaatiin akka alagaatti dhangalaasaa jiru waraana dabalatee hojii abaaramaa kana raawwatanii Finfinnee irraa gara lixa Oromiyaatti bobbaasaa jira. Haleessa guraandhala 24 bara 2023 waraanni faashistii PP konkolaataa 60 magaalaa Finfinneetti ka'uun Burraayyuu qaxxaamuruun maddeen ibsan. Akka maddeen jedhanitti waraanni konkolaataa gurguddaan 60 deemu kun meeshaalee gurguddaa fe'atanii socho'aa akka turanii fi daandii irratti imaltoota rakkisaa akka turan ibsaniiru. Kana malees waraanni kun kan deemuu fi meeshaa fe'amee cufti uummata Oromoo ajjeesuuf qabeenya sabichaa mancaasuuf waan bobba'an jiruun sabni keenya of eeggannoo haa godhu jechuudhaan dhaamsa kan dabarsan madde. Miseensonni gumii sabaa ABO'n jal kanniisaa ayyaanaa dabalatee hooggantoonni ABO 4 mana hidhaatti dhukkubsatu wallaansa dattamaa dhoowwatanii jiraachuun dhaga'amee jira. Bal'ina oduu kanaa akka itti aanutti isiniif dhiyeessina. Miseensi gumii sabaa ABO jal kanniisaa ayyaanaa dabalatee hooggantoonni ABO 4 mana hidhaatti dhukkubsatanii wallaansa hatattamaa dhoowwatanii jiraachuun barame jira. Guraandhala 24 bara 2023 miseensi gumii sabaa ABO kan ta'e kanniisaa ayyaanaa dabalatee aangawoonni olaanoon adda bilisummaa Oromoo ABO mana hidhaa keessatti dhukkubsatan argaman 4 wallaansa hatattamaa dhoowwamuun dubbii himaan ABO Lammii Gammachuu Addis Istaandarditti himee jira. Kanniisaa ayyaanaa Daawit Abdataa Gadaa ol jira. Gadaa Gabbisaa kan qajeelcha poolisii magaalaa Burraayyuutti hidhamanii jiran dhibee hammaataan qabamanii jiru jedha Lammiin. Kanniisaa ayyaanaaf Daawit Abdataa dhibee lafee dugdaati yoo miidhaman Gadaa ol jira yaalii baqaqsanii hodhuu kanaan dura godhateen walqabatee dhukkubsachaa jiraachuun barame jira. Gadaa Gabbisaa ammoo hepataayistii B'dhaan qabame jiraachuun dhagahame jira. Murni bilxiginnaa bulchiinsa magaalaa Burraayyuu keessatti dargaggoo leenjii waraanummaa ukkaamsaa jiraachuun dhagahame jira. Bal'ina oduu kanaa akka itti aanutti isiniif dhiyeessina. Murni bilxiginnaa bulchiinsa magaalaa Burraayyuu keessatti dargaggoo leenjii waraanaaf ukkaamsaa oole. Guraandhala 25 bara 2023 kaleessa guraandhala 24 bara 2023 godina addaa naannoo Finfinnee bulchiinsa magaalaa Burraayyuu keessatti gandoota irra deemuun leenjii waraanummaaf dargaggoota ukkaamsaa oolan. Bulchiinsi magaalaa Burraayyuu gandoota cufatti dargaggoota 20 hanga 30tti qopheessuu qabdu jechuun kan itti himame yoo ta'u ganti namoota fedhiinis ta'e gowwoomsaan gara leenjii waan deemuu didaniif humnaan ukkaamsuun eegalan. Guyyaa kaleessaa kan magaalicha keessaa bakkoota akka Awaash Meedaa, Qeerraa, Maaraamii, Firii Dooruu, Malkaa Gafarsaa, Aanee Diimaa fi bakkoota argan cufatti adamsanii qabuun bulchiinsa magaalaa fi waajjira poolisii walitti qabuun fe'uuf eegaa jiru. Murni bilxiginnaa ol adeemtota Oromoo lolaaf bobbaasuun lubbuu Oromoof impaayireetti tursiisuuf yeroo hojjechaa jiranitti haadholeen ilma tokko qaban ilma tokkitti dabaan dhabuun kanneen imimmaan fuula isaanii irraa hin qorre hedduudha. Egaa daawwattootaaf hordoftoota Bilisoo TV sagantaan oduu keenya har'aaf qabannee isiniif dhiyaannee asirratti goolabama. Sagantaalee birootiin amma walitti deebinutti qophiilee Bilisoo TV afaan waliin turtii gaarii isiniin jenna.